situ mora gabru fata shabe situ irre kapsa wota didi summa ujidi din rubom sita bili summa ujidi din rubom sita sagale tumkurpa bota undam bekil situ sena sera odam harawam si jari mana apa gadam harawam si jari mana apa gadam Harka fuuni ashamaa akkam jirtu daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagantaa keenya har'aatiin hiriira mormii hawaasni Oromoo biyya Jarmanii jiraatu magaalaa Barliinitti sirna bilisiginnaa balaaleffachuudhaan gaggeesse ilaalchisuudhaan gabaasaa qindeessine isiniif dhiyeessina. Dhimma kanarratti qindeessitoota hiriira kanaa haasofsiisnee jirra akkasuma hirmaattotallee yaada isaanii irraa fuunee jirra. Kallattiidhaan garuma sanatti isin dabarsina. Hiriirri gaggeeffamee oole kana fakkaata. Ist eine Tragödie, die das Potenzial hat, einen Ruanda-ähnlichen Völkermord, Genozid und die Destabilisierung des gesamten Horns von Afrikas herbeizuführen. Die Brutalität und barbarische Akt der äthiopischen Armee und ihrer Allianz der amarischen Söldner, Fando, unter dem Kommandateur von Abiy Ahmed Genocide begeht, ist beispiellos. Es gibt eine Fülle erschütternder Berichte über Tod, Folter, Vergewaltigung und das Niederbrennen von Bauernhöfen und Naturwäldern. Ein zweites Ruanda ist im Gange. Millionen von Menschen, insbesondere in Walata, fliehen, um einem weiteren beispiellosen Genozid zu entkommen. Wir Oromo-Communities in Deutschland sind sehr besorgt über die willkürliche Tötung und barbarische Handlung der äthiopischen Regierung gegen das Volk der Oromos, nur aus dem Grund, weil wir Oromos sind. Wir demonstrieren. Akkuma isiniin jedhe daawwattoota keenya asitti kan isiniif affeerree keessummaan keenyaarraa Dr. Sofiyaan Mohammadi. Dr. Sofiyaan yooyyaa baga gara sagalee bilisummaa Oromootti dhuftan. Baga nagaan eedan hedduun isin galatoomfadhaanis saba irratti dhiyaadhee yaada har'aan tana hojiirra oolle ibsuudhaaf hedduun itti gammada. Akkuma amma dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaa fi meegaa guyyaa har'aa magaalaa Barliinitti hiriirri mormii gaggeeffamaa oolee jira. Mee waa'ee hiriira mormii har'a gaggeeffame kanarraa nuuf himaa. Maalidha akeekni yookaan ijoon hiriira har'aa gaggeeffamee oolee? Gaariidha. Akkuma namuu ilmaan Oromoo hundi beeynutti biyya teenya irratti har'aan tana lafa qabnu irratti mana qabnu irratti keessummaa kabajaa keessummaa gattaane faannoon warra bal'aan biyya san keessatti dhiiga ilmaan Oromoodhaa gannaqaa jira. Rakkoon ilmaan Oromoo irraa gahaa jiranii mana isaanii irraa baqachaa jiranii dhumaa jiranii guyya guyya san dabartee mormillee muranii kunoo akkam fakkaannetti agarsiisaa jira waan namni tokko nama biraa irratti hin goone. Sanis akkasumatti jiraattee rakkoo teenya tan ilmaan Oromoo keessa jiran tana keessaafuu lixa Oromiyaa keessatti wanni deemaa jiru kun hedduu daranuu hedduu nama yaachisa. Kanaaf callifnee ilaaluu hin dandeenyu. Nuti warri biyya alaa jirru nama keenyaaf sagalee ta'uudha. Waan dandeenyu bira dhaabbachuudha. Kanaafi ilmaan Oromoodhaa biyya Jarman jirru hawaasni hundi xiqqaa guddaan hundinuu walitti qabamnee mootummaa biyya Jarman kana keessa jiranii fi warra Awurooppaatis akkasumas warra dippiloomatii biyya tana keessatti beekamoo ta'an akka biyya Ingilizii fi biyya Faransaay akkasumas warra European Institution jedhama sanittis dhaynee rakkoo ilmaan irra Oromoo keessa jiran calaqqisuudhaa fi kaayyoon teenya sanuma fakkaatti.
Maalidha wanni isin hiriira sana gubbaarratti dhageessistan jechuun dhaadannooleen dhageessistan gaafiin gaafatame wanni hawaasni hiriira bahe namni hiriira bahe kun kan lammiileen Oromoo naannoo sana jiraatan hiriira bahan maalidha ejjennoon isaanii wanni isaan dhageessifatan akkasumatti ammoo eessa bakki isin itti baatan kun qaamni waajjirri mootummaa yookaan qaamni mootummaa bakki itti baatan qaamni isin dubbise wanni iyyattan maalidha mee dhaggeeffattoonni fi daawwattoonni keenya caalatti akka hubataniif. Gaariidha dura ganama bakkirraa jalqabne ministeera dantaa alaati ichirraa jalqabne. Maaliif ministeerri dantaa alaa biyya Jarman kana keessatti waalleehu qunnamtiin biyyoota biraa irraa adeemtu hundi gama sanii waan deemuuf sanii fi arraan tana ichirraa jalqabne ichirra dhaabbannee jenoosaaydiin Oromoo irratti deemaa jiru. Bakka iyyuu keessaafuu ammas Oromoo Wallaggaa irratti deemaa jiru kun akka dhaabbatu walumaa galatti ammas jenoosaaydiin Oromiyaa keessa jiru bakka hunda keessa jirti. Tanarra jalqabamtee miti jabaachaatuma hammaachaa deemte malee eega Oromiyaan garummaa jalatti buluu jalqabdeerraa jalqabee ilmaan Oromoo fixuun kun waan irra jalqabee miti. Tanarraa tun ammoo wanni addaan godhu biyya san maqaafillee taatu ni bulcha ka jennu Oromoodha jechaa waan jirtuuf sannunuu daranuu warra madura isa duran fixaa duran san daran fixaa waan jiraniif tanaatiitu addaan godha tanuma faa calaqqisuudhaaf ichi dhaynee himanne rakkoon tun akka nurraa dhaabbattu jenoosaaydiin kun akka nurraa dhaabbattu kennaan isin kennitan dhiiga ilmaan Oromoo akka gannaqaa jiru tanaas isaanis akkatti yaadan tana faadha gaachirraa ministeera alaatittis calaqqisaa turre achi kaanee wan imbaasii biyya Ingiliz dhaynee ichittis xalayaa akkuma ministeera dantaa alaatitti xalayaa kenninetti isaanittis iyyannoo keenya dhageeffachaadha isaanittis xalayaa kennine imbaasii Faransaayis akkasumatti itti kennine isaan hedduu walirraa fagoon jiranii warra Awurooppaa Paarlamentittis akkasumas Awurooppaa Koomishinittis isaan bakka lama isaaniifis kennine ichi booda imbaasii Ameerikaatiifis eega kennine booda gama paarlamaa Jarman dhaynee isaaniifis kennine taxumuraa mootummaan Jarman bakka jiru kaansilar Hamti jaaniini ichittis dhaadannoo teenyaa fi waan qabnus xalayaa hundaas waan dubbannu dubbannee interview illee kennine jira akka carraatitti joornaalistootni paarlamaa Jarman irraa dhufanii ichitti interview kennine akkasittis xalayaas akkumaan jeetti wannidha waajjiraa ministeera biyya bulchuutittis kennine Hersholz jaaniini ofiisota waajjiraa seetatti sanis kennine akkasumatti gammachuun xumurre ammaan tana kunoo ilmaan Oromoodhaa bakka takka teenye akka waliin waan arraan tana irra geenye tana maal fakkaataa jennee nutis irra deebinee akka ilaaluu dandeenyu Oromoo Seentar keessatti walgahii xiqqoo takkaas yaadaa walii daddabarsaa godhaa jirra. Fayyaata Dr. Soofiyaan Galatooma yaada bal'aa nuuf laattanii haala deemaa jiru irratti akkasuma akka qindeessaa hiriira kanaatti isinillee gaafatama qabdu hawaasa naannoo sana jiru keessatti walumaa galatti hawaasni Oromoo biyyoota ambaa adda addaa keessa jiru kan Awurooppaas, Ameerikaas, Awustiraaliyaa, Afrikaaf bakkootuma Oromiyaadhaan ala biyyoota addunyaa bakka hedduu keessa jiru kun rakkoo uummata keenya mudachaa jiru, gidiraa uummata keenya ajjeechaa suukaneessaa uummata keenya mudataa jiru. Akkasuma inni kun akka hawaasa addunyaatti dhageettii argatuuf gama kaaniin ammoo qabsoo bilisummaa Oromoo biyya keessaa finiinaa jiruufis deeggarsa taasisuudhaaf qoodni hawaasni Oromoo biyyoota ambaa qaban keessattuu haala amma jiru kana keessatti akkamii jettu dhaamsa maalii qabdu maa irratti? Yaa gabaabatti guyyaa kana wanni ta'e biyya Awurooppaa keessatti yoo laalle hawaasni Oromoo Jarman qooda guddaadha qaba. Jarman kophaa miti har'aan tana hiriirri hatee biyya Swiidinittis akkasuma
biyya Norwees akkasii, biyya Faransaay akkasii, biyya afur har'aan tana kan hiriira waliin qindoominaan kan goone. Kanaaf Awurooppaa keessattis hawaasni Oromoodhaa biyya Jarman jiru gama muuxannootiin tokkummaa keenya agarsiisuudhaaf kanaaf nu afranuu waliin akkasitti qophii har'aan tana goone. Tana kophaa miti tuni egaa waan silaa paabilisitii hojjechaa jirra. Fiinxeen qabsoon Oromoo jalqabamte tun akka fiinxaan baatu gargaarsaanis bira dhaabbachuudha. Tanaas godhaatuma jirraa itti fufna saniis fuulduraas dubbiin tun rakkoon tun rakkoo ilmaan Oromooti. Rakkoo teenya yoo nuti wal bira dhaabbannee walii dirmannee gabrummaa tana firraa buufne malee habiraa kanurraa buusu hin jiru. Har'aas wanni himachaa jirru waan deemaa jiru haa beekanii rakkoo nuti irra jirru haa beekanii jechuudhaaf malee wanni abdannu humna ilmaan Oromooti. Qabeenyi keenya nama keenya. Namni keenya wal bira dhaabbannee qabsoo gama poolitikaa naa taatu gama qawween haa taatu gama qabnu hundaan dhagaallee yoo qabaanne wooma qabnu hundaan mana keenya irratti abbaa ta'uu danda'uudha. Tanarratti qoonni hawaasa biyya Awurooppaa irraa eeggamu karaa hundaanuu waan gama dippiloomaasiin hojjechuu danda'amu karaa saniin itti tattaafachuu waan gama gargaarsaatiin godhuu danda'us akkasumatti waan nurraa eeggamaa hundaa'uu bira dhaabbannee qooda keenya sagalee nama keenyaa taanee tattaafachuudha. Tun waan dirqama keenya akka namaatittis akka hawaasaatittis akka ilmaan Oromoo hunda biyya Awurooppaa jiranitti tuni namurraahu waan eeggamu eenyummaa keenyaaf yoo dhaabbanne eenyuuf dhaabbanne. Kana dubbiin amma diinni keenya kan dhabamsiisuu barbaadu eenyummaa teenya lafa teenya ni barbaadanii ammoo eenyummaa teenya dhabamsiisuudha. Eenyummaan teenya kan dhabamne immoo waan qabnuun wal bira dhaabbannee nuyi itti falmachuu danda'u haraggaasisuus danda'u. Tanaaf hundinuu ilmaan Oromoodhaa kan tokkummaa ilmaan Oromoo barbaadan eenyummaan Oromootun akka dhaloota dabartu namni barbaadu hundinuu tanarratti laffa'uu qabnaan jedha. Tolee yaada naaf laattanii fi akkasuma dhaamsa laattaniif maqaa dhaggeeffattootaa fi daawwattoota sagalee bilisummaa Oromootiin hedduu galatoomaa isiniin jedha. Wanni hin dubbatin hafe yoo jiraate maa irratti hireen isiniif laadhaa dhaamsa uummata keenya biyya keessa jiru kan gama tokkoon roorroo akkaan ulfaataa mudataa jiru gama kaaniin ammoo falmaa hadhaawaatti ka jiru kanaafis akkasuma immoo akkuma kan keessan ilmaan Oromoo biyyoota ambaa jiraniifis dhaamsa yoo qabaattan hireen isiniif laadha. Gaarii obboleessa kiyya galatoomii dhaamsiniin qabu uuma xiqqoodha. Bakkayyuu wanni laaffisni keenya hanqinni keenya bakki jirtu walii dirmachuu wal bira dhaabbachuu tana. Caayaa ilmaan Oromoodha walitti dhufanii marii godhanii mariin deemuu tanaateetu xiqqisho nurraa laaffachaa jira. Kanaaf tana jabaannee xiqqaa guddaadhaan manguddoodhaan shamarraniin qarreen qeerroonis hundinuu caayaa takka jalatti wal qunnamnee marii godhuu qabna. Taligaatti baasuu qabna. Heddumminaan namni keenya hedduudha. Biyya Afrikaa keessatti Oromoon sadeeffaadha. Gama heddumminaa yoo taate. Gama qabeenyaa taates parsantiin 60 biyya san jiraachiftu gama dolaraatitti yoo jijjiirte Oromiyaa keessaa dhufti. Kanaaf qabeenyi keenyaas akka namaatittis akka hundaatittuu saba guddaadha. Qabeenya guddaa qabna. Nama guddaa qabna. Wanni nu harka xiqqisho lallaaffattee caayaa takka jalatti wal agarree malatti barbaaduudha. Abbaa biyyummaa tana harkachuudhaaf hadhaan hin harkannu. Konstituushinii biyya saniirra waan jiraatteef jecha namni kanuma dhufee nuu kan hin jirtu. Qabsoodha. Sanuu ka fide qabsoo ilmaan Oromooti. Jijjiirama saniis ka fide qabsoo ilmaan Oromooti. Nu kophaafi miti. Impaayera san keessatti jechuu fiyya. Kanaaf tana wal qabannee tana beeynee wal qabannee waliin deemuu qabna. Harakkoo tana fitti dheeressuus hafirraa gabaabsuus ilmaan Oromooti. Tanaaf jecha biyya alaa warri jirrus biyya keessaas warri jirrus fiinxeen biyya keessa dubbiini wal qabannee mariidhaan
tattaafachuu qabnaan ja'a tanumaan dhaammanne obboleessa kiyya. Tolee, dhaamsa dabarfattaniifis haa ta'u akkasuma yaada nuuf laattaniif maqaa daawwattoota keenyaatiin irra deebiin isin galateeffadhaa. Hedduu ulfaadhaa galatooman isiniin jedha. Baganuu jiraatan jabaadhaa haa jabaannu miidiyaan Oromoo jabaatee itti fufuu qaba akkasumas wal mariidhaan gama miidiyaatiinis yoo goone carraa hedduu qabnaa numa dandeenyaas wanni hin dandeenye hin jirtu hedduu galatoomaa isinis nu jabaadhaa baganuu jiraatan. Amiin tolee galatooma. Daawwattoota keenya akkuma dhageessan qindeessitoota keessaa haala hiriiraa biyya Awurooppaa magaalaa Jarmanitti gaggeeffamee isiniif dhiyeessine. Akkasuma kanneen hiriira kana qindeessan keessaa kattaanus isiniif dhiyeessina. Beeksisaa yookaan immoo qophii gabaabduu tana booda walitti deebina. Insbesondere gegen die Oromos in Malaga ist eine Tragödie, die das Potenzial hat, einen Ruanda-ähnlichen Völkermord, Genozid und die Destabilisierung des gesamten Horns von Afrika herbeizuführen. Die Brutalität und barbarische Akt der äthiopischen Armee und ihrer Allianz der amarischen Söldner Fano unter dem Kommandateur von Abiy Ahmed Genocide begeht, ist beispiellos. Es gibt eine Fülle erschütternder Berichte über Tod, Folter, Vergewaltigung und das Niederbrennen von Bauernhöfen und Naturwäldern. Ein zweites Ruanda ist im Gange. Millionen von Menschen, insbesondere in Ruanda, fliehen, um einem weiteren beispiellosen Genozid zu entkommen. Wir Oromo-Communities in Deutschland sind sehr besorgt über die willkürliche Tötung und barbarische Handlung der äthiopischen Regierung gegen das Volk der Oromos, nur aus dem Grund, weil wir Oromos sind. Wir demonstrieren. Daawwattoota keenya beeksisa gabaabduu kan sagalee bilisummaa Oromootiin booda walitti deebinee jirra. Akkuma reef isiniin jedhee hiriira Barliinitti gaggeeffameen booda kanneen hiriira kana qindeessan keessaa Dr. Sofiyaan Muhammad isiniif dhiyeessinee turre. Ammas akkasuma kanneen hiriira kana qindeessanii fi irratti hirmaatan keessaa tokko isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya itti aanee dhiyaatu obbo Booressaa Lammii Abdiisaa jedhamu dhiifama obbo Booressaa baga gara sagalee bilisummaa Oromoo nagaan dhufte. Elfraa'ul galatoome sagalee bilisummaa Oromoo irratti naaf heeruu keetiif ammas irra deebi'ee galatoome jechuun barbaada. Mee haala hiriira har'aa irraa Dr. Sufiyaan
hiriirri kun eessatti akka gaggeeffamee fi iyyannoo waajjiraalee mootummaa adda addaatti akka galfatan dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaaf nuuf himaa turani. Mee hiriirri kun kana duras yeroo dheeraadhaaf akkuma sagalee bilisummaa Oromootiin fi gabaasaa turre yeroo dheeraadhaaf sagalee uummata keenya biyya keessa jiruuf sagalee ta'uudhaaf gaggeeffamaa akka turanii beekama. Hiriirri amma gaggeeffame kun kanneen kana dura uummata keenyaaf sagalee ta'uudhaaf gaggeessitan irraa maaltu adda isa godha? Galatoomii duraan dursaa afeerraa sagalee bilisummaa Oromoo kan irratti dhiyaadhee gaaffii na gaafatteef deebii kennuu kootiif guddaa galatoomee jechuun barbaada. Hiriirri magaalaa Berliinitti gaggeeffame kun sababni isaa tokko sagalee uummata keenyaatiif ta'uudha. Inni lammaffaan immoo haala biyya Itoophiyaa keessatti har'a hammaataa jiru kana irratti dabalee mootummaan har'a impaayera Itoophiyaa biyya bulchaa jiru kun uummata Oromoo duguuggaa sanyii irratti gaggeessaa jiruu fi dabalee immoo uummata yookaan immoo humna ollaa jiru fannoo hidhachiisee bifa duguuggaa sanyiitti Oromiyaa keessatti gadhiisee uummata Oromoo irratti dararaa gaggeessaa jiru sababa uffachuudhaan kan hiriirri kun gaggeeffame. Hiriira kana irratti gaggeeffamuudhaaf egaa kan irratti hirmaanne biyya Jarman kana keessa kan jiru naannoo kutaa Baayerii fi magaalaa biyya yookaan immoo kutaa Hessen kan jedhamu keessa dhufne halkan deemuudhaan gara ganama barii dhufnee irratti hirmaannee hiriira kana nagaadhaan gaggeessinee hiriira kana nagaan xumurree uummata keenyaaf sagalee taane gaggeessinee jirra jechuudha. Hawaasni keenya uummanni keenya biyya keessa jiru wayita cunqursaan hamaan irra gahaa jiru kanatti hawaasni keenya biyyoota ambaa bakka adda addaa jiru hawaasa biyya keessa jiruuf uummata keenya Oromiyaa keessa jiruuf sagalee ta'uun akkasuma qaamota adda addaatti iyyachuun deeggarsa hiriira bahuu qofa odoo hin taane deeggarsa bifa adda addaa taasisuun murteessaa akka ta'e waanuma beekamaadha. Hawaasni keenya biyyoota ambaa bifa kanaan yerootti jiraachuu fi dhabamuun Oromoon haala kana keessa jiru kana keessatti haalli itti uummanni keenya tokko irree tokkummaa isaa jabeeffatee bifa adda addaatiin odoo gamaa gamana hin jedhin yookaan wal qoqqoodiinsa yookaan harca'insa walirraa faffaca'uun odoo hin jiraatin jechuudha. Bifa irra caalaa gurmaa ta'e tokkoon irra caalaa onnatee hawaasni keenya gadi bahee sagalee isaas gaafii isaas akka itti dhageettii fi kabaja argatu yookaan deebisaa maluun akka argatu gochuu irratti hirmaannaan qooda fudhannaan dhaloota ammaa dargaggoota kuma kan kee kan akkasuma immoo kan shamarranii fa'aa maal fakkaata jetta maaliif hiriira hedduu irratti dargaggoota fi shamarraniin irra hedduminaan argaa jira kan haala kan keessanii sin gaafadhe. Tole galatoomii. Hiriirri ba'amu kun haaraa miti. Bara darban illee keessa 2000 yookaan immoo 1 kaasee haga 2018 gaggeeffamaa ture amma mootummaan ce'umsaa yookaan mootummaan jijjiiramaa ture dhufutti jedhamee ture hiriira kana irratti kan hirmaatu dhaloota qubeetii fi yookaan immoo dhaloota yeroo ammaa kanaadha. Maaliif innis immoo dhaloonni ammaa kun diddaa gabrummaan irra jiru diduudhaan haala jijjiirama biyya keessa jiru hubachuudhaan finciluudhaan mootummaan kun uummata keenyaaf bu'aa buusuu akka hin dandeenye waan hubateef dhaloonni qubee kun wal ijaaruudhaan tokkummaadhaan hiriira kana gaggeessaa ture jechuudha. Ammas immoo ni ta'a jedhamee biyyatti galfamee mootummaan jijjiiramaa uummata Oromootiif bu'aa buusa jedhamee kan dhufee kaa'ame daraniyyuu caalmaa uummata keenya irratti hir'isuudhaa fi barattoota irratti yookaan immoo dhaloota qubee kanallee mana hidhaatti guuruudhaaf ajjeesuudhaani warra mana hidhaatti keessaa ka'ee mana hidhaa keessaa fuudhee ajjeesuudhaan dararaa guddaa irraan gahaa jiru jechuudha. Kana irratti dammaquudhaan dhaloonni har'aa kun mootummaan kun Oromoo fayyadu waan hin dandeenye waan hubateef dhaloonni qubee ammaa kun tokkummaadhaan ka'ee sagalee tokkoon ka'ee uummata Oromootiif dirmachaa jira. Abbaa biyyummaa isaas immoo uummata Oromootiif akka mirkanaa'uuf
faraa jira jechuudha. Kanaaf tokkummaan dhaloota qubee ammaa jiru kuni qeerroodhaan ijaaramee deemu kuni tokkummaadhaan bahaa dhiyaaf kaabaa kibbootu hin jedhin utuu waliin qoodiin gandaa waliin qoodiin tokkummaan dhaabbatee falmaa godhaa jira. Inni biyya alaa jirullee immoo amma dandeettii isaatti sagalee ta'ee karaa dippiloomaasiitiin karaa mootummoota Suudaanii uummati keenya kun dararamaan irra jiraa jiru, du'aa jiru, ajjeesaa jiru, itti dabaluudhaan hidhamee dararamaa jiru. Kana mootummaa addunyaatti ibsuudhaan sagalee tokkoon ka'ee hiriira bahaa jira jechuudha. Wal qoodinsa hin qabu jechuudha. Dhiifama hedduu galatoomii fayyaa ta'ii maa irratti uummata keenya biyya keessa dararaa suukaneessaa haala jiraachuu fi dhabamuu keessa jiru gama tokkoon duguugaan sanyii irratti gaggeeffamaa jiru. Kama kaaniin immoo duguugaan irrattuu haa gaggeeffamiyyuu yakki suukaneessaan seenaa impaayaratti keessatti uummata Oromoo irratti gaggeeffamee hin beekne jechuun danda'amu. Bara biltsiginnaa kana kan Abiyyiin durfamu kana keessatti irratti gaggeeffamaa haa jiraatuyyuu malee murannoon uummanni keenya qabu cichoominni qabsoo bilisummaa Oromootiif uummanni kan keenya agarsiisaa jiru wareegamni baafamaa jirullee kan kaayyoo kaaniif galmaan ga'uun kan keenya akkan oolle waanuma agarsiisudha. Mee uummati keenya biyya keessaa haala kana keessa jiruuf dhaamsa maalii qabda? Akkuma kan kee immoo ilmaan Oromoo biyyoota ambaa adda addaa jiraniifoo dhaamsa maalii qabda? Dhaamsidhaan qabu uummanni keenya biyya keessa jiru akkuma tokkummaa isaa jabeeffatee falmaa jiru ammas itti jabaatee tokkummaa isaatiin falmatee diina isaa cuucaa jiru biyya isaa irratti isa dararsaa jiru yookaan immoo bahaaf gala isa dhowwaa jiru kana tokkummaan dhaabbatee akka ofirraa ittisu yookaan immoo ofirraa buusu asumaan dhaamsa dhaamuuf barbaada. Itti dabaluun baqattoonni biyya alaa jiran yookaan immoo lammiileen Oromoo biyya alaa jiran immoo uummanni keenya dararaan keessa jiru kana hubachuudhaan haala inni tokkummaadhaan ka'ee dhaabbatee jiru kana tumsuudhaan mootummoota addunyaatti rakkoo uummata keenyaa dabarsuuf itti himuu dippiloomaasiidhaan duukaa bu'anii mootummaan kun waan inni gochaa jiru saaxil baasuun qeerroodhaa fi dippiloomatummaan uummata keenyaa irra gahaa jiru maal akka ta'e dippiloomatummaa ibsuudhaan uummanni keenya immoo warri biyya alaa jiran immoo tattaaffii guddaa akka isaan godhaniin asumaan dhaamsa dhaamachuun barbaada. Kun immoo kan ta'uu danda'u yoo tokkummaadhaan kaanee harka wal qabannee irree tokkoon kaanee waan har'a uummata keenya irra gahaa jiru kana ofirraa hambisuudhaaf yoo tattaaffanne yoo tokkoomne galma ga'uu dandeenya. Kanaaf tokkummaan keenya barbaachisaadha. Tokko haa taanu jechuun barbaada. Obbo Booressaa Abdiisaa yaada sagalee bilisummaa Oromootiif laattaniif maqaa daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaatiin irra deebi'ee hedduu galatoomaan isiniin jedha. Anillee guddaa galatoomee carraa kana kennuu keetu. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo akkuman amma irraa isiniif himaa ture hiriirri kun Jarman magaalaa Berliin qofatti odoo hin taane biyyootaa fi magaalota biyyoota Awurooppaa keessa jiran adda addaa keessattis akkasuma sirna biltsiginnaa balaaleffachuudhaan hawaasni Oromoo biyyoota sana keessa jiran heddumminaan bahuudhaan sagalee mormii dhageessisaa jiru. Ajjeechaan uummata Oromoo irraa akka dhaabbatu haleellaan dirooniidhaanii fi lafoodhaan uummata waraana bobbaasuudhaan mootummaan biltsiginnaa uummata keenya irratti gaggeessaa jiru akka dhaabbatu ajjeechaan humna waraanaa kan federaalaa milishaa naannoo Amaaraatii fi faannoodhaan akkasuma humnoota mootummaan bobbaase kan kallattiin hidhachiise fi tumsa taasisu bifa hundaatiin uummata Oromoo irratti yakki duguugii sanyii ajjeechaan fi gidiraan bifa adda addaa raawwataa jiru haa dhaabbatu jechuudhaan fi hawaasni Oromoo biyya kana keessa kan jiru biyyoota ambaa adda addaa jechuu kan kooti sagalee dhageessisan kanaan mootummoonni dhihaa yookaan mootummoonni alagaa deeggarsa sirna nama nyaataa kan farra dimokiraasii farra dhala namaa ta'e biltsiginnaadhaaf taasisaa jiran haa dhaaban jechuudhaanis sagalee isaanii dhageessisaa jiru. Hiriirri mormii kun akkasuma biyya Awustiraaliyaa magaalaa Meelboornittis hawaasni Oromoo bahuudhaan hiriira gaggeessee xumuree jira. Gabaasaa isaa akkasuma akkuma qindeessinee gara boodaarra isiniif dhiyeessina. Kana malees hawaasni Oromoo kaaba Ameerikaa, United States yookaan US Ameerikaa fi Kaanadaa jiraatu
hiriira mormii guyyoota walitti fufiinsaan sirna Abiy Ahmed kan magaalaa sanaa yookaan magaalaa Washington DC walgahii hoogganoota biyyoota Afrikaatiif achitti waamamee dhaqee balaaleffachuudhaan yakka suukaneessaa inni raawwatullee akkasuma balaaleffachuudhaan walitti fufiinsaan guyyootaaf gaggeeffamaa oole akkasuma guyyaa har'aatillee gaggeeffamaa jira. Kanarratti gabaasaa dabalataa qindeeffannee walitti fufiinsaan kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Har'aaf qophiin qindeeffannee kanumaan raawwatee jira. Hedduu galatoomaa. Nagaatti bulaa. Insbesondere gegen die Oromos in Malaga ist eine Tragödie, die das Potenzial hat, einen Ruanda-ähnlichen Völkermord, Genozid und die Destabilisierung des gesamten Horns und Afrikas herbeizuführen. Die Brutalität und barbarische Akt der äthiopischen Armee und ihrer Allianz der amarischen Söldner, Pando, unter dem Kommandateur von Abiy Ahmed Genocide begeht, ist beispiellos. Es gibt eine Fülle erschütternder Berichte über Tod, Folter, Vergewaltigung und das Niederbrennen von Bauernhöfen und Naturwäldern. Ein zweites Ruanda ist im Gange. Millionen von Menschen, insbesondere in Wallaka, fliehen, um einem weiteren beispiellosen Genozid zu entkommen. Wir Oromo-Communities in Deutschland sind sehr besorgt über die willkürliche Tötung und barbarische Handlung der äthiopischen Regierung gegen das Volk der Oromos, nur aus dem Grund, weil wir Oromos sind. Harawam si